nasiba sa baraka isaw hiniyyin isaan jettee namni mara akka isaanii miskiinaa numaatu hin jiru. hiniyyin jaappolee isa hiniyyin nasiba isaa hiniyyin arraboota ana hasibaasu baariif jecha akkatti hin booyin Mahammad. Egaa bar yaa'oo ani tagarana nyaattu baar sun miskiina fatiyaan akkasi uummanni isa waan naa godhaa turan anaatu beeka baarii fi bal'oon fatiyaan awoo yaa'oo meettu waliis an bar roorroo baar hin danda'u bar wayne yaa'oo garana nyaattu. Dhagee Mahammad awoo dhageessa na bira dhuftee miimma. Garana nyaattu. Ashama harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya bakka jirtan maratti salaamtaan ta'een qilleensarraan isin bira haa geessuun isiniin ja'a. Arraan tana eessatti argamta yoo jettan kunoo Najjaash birattiin argama. Najjaash gaa duraanis waan wal godhuu turre isinis akkuma beektanitti quba qabdanii arraan tana gaa wanni arraan tana karaa Najjaash na fide tola ooltummaa inni dalagu arkeetiin gartee gurbaan kun mujrimummaa duraan nurratti oofu jiru san. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya salaamtaan si ta'uun irraa burkitee bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa geessu. Dhugaadha Mahammad illee salaamtallee gaafachuu irratti hin deemne ni gammadee na bira dhufuudhaaf ni gammadee maaltu isa gammachiise yoo hojjettu taatan inni deemee gartee na bira dhufuudhaaf ani gartee karaa shiraa kaduraan irraa deebi'ee karaa nagee deebi'ee waan gartee siirii fi jinnii fi sheeyxaana san gabbaru dhiisee karaa rabbii deebi'ee toybatee jeeti amma kanuma keessa gartee Najjaash wanni baasuuf baarii fi balloo baasuudhaaf qilleensarratti narkee jeeti na dhufee duraan na sodaachaa ture na dheessaa ture kanuma wajjiinu mee Mahammad himi mee ati afaanuma yoo ati himte irra bareedaadha akka wal godhaa turres ni beektaa. Bar akka wal godhaa turre yoonii fi haasoyne akka dachiin tun hundinuu footoo ni beektaa. Ammaan tana san hundarraa eega rabbiin karaa nagayaa rabbiin si deebise waluma deebineeti khalaas nagayaa fayyaadhaan jaalalaa gammachuun usnee wajjin jiraanna ijoollota keenya warra hidhame kanallee egaa barbaanneeti ummata nama si jalaa feesi siiriidhaan nama kana godhu kana nama qabu kana akka nu wajjin qabdu bootaa isaan galan hunda siitu beeka. Akkasin nama biraatti si jaannee yoonii fi nu lameen akka dadhabnu taate. Hin dadhabnu eegana bira dhufte baafnaa jeetiin gammachuumaan qilleensa irratti arkee tanumaaf hin dhufe. Hin shakkin eegana bira dhufte hin shakkin ani jarri kun hundi abdi kun hundi daleeduutu ture ani abdi bakka fedhe yoo geessees magaalaa keessatti biyya sana keessatti karaa tokko kana jalaan geessinee anniin beekan bakka takkanti jalaan si bahu ani gartee inni kun narraa barnoota hin qabu anaa akkaan nama godhaa ture sanis ifittiin sheenaa jira amma sheenaan na qaba. Dhugumatti sheenee ammaan nama ilma namaa tokko makluuqa ilma namaatiif bineensaa'u hin miidhu addunyaa kanarratti hin miidhu jeetiin addii galee jira. Qalbiin namaa tun sheexanaa wayitti deebi'u antana nan shakkin antana toybadheetiin ture eegaan toybadhe anaa toybadhee jiru kanaatiifiifuu na shakkitee hoggaan bakka nan jiru hunda na dheessaa turte isaatu jiraattee bilbilaan nama gaafatta jaan boo Mahammad waan san shakkisan amma fixatte moo fixanne meeti. Fixadhee khalaas amma eegan si bira dhufee qaamaan wal agarre booda shakkii sirraa fixadheetiin jira dhuguma si dheessuudhaan ture. Egaa inni kun beekama shaakina yaa'ii tana waan hin feeneef jecha ammaasis baarii fi balloo kana baasuudhaaf jecha irra guddaa miidhame ana viidiyoo daawwattoonni keenya arguun dhabu. Asii mootummaan fuutee bakka malee na darbiteeti. Sanuma sodaattee haftee baratu atu. Sanuma sodaatteeti nattu dhiyaatu eega biyya eega deemtee. Garuu ammaasis gaa akkumaan gaafasis if qabee rakkoo hamtuu keessa dabre sanitti baasuudhaaf sodaadhee arraas iftuu bandeebi'u eegaa ati tola ooltummaa kana kaniifi ooltee khalaas niin baasaa ka jettu taate garaa keessaa si dhufte anis gurbaa kanatti dhiyaadheetiin ummata kana isaatu beeka bakka isaan galan hunda isaatu beeka nama hanga taate waa nam 5 taatee fi 10 taatee fi kana ergamtoota
warra magaata warra magaata misi ummata shayxaana san kana magaata keessaa qaqqabuudhaaf waliin qaqqabnee firraa hiinaa jeetiin kalaas ummannummaan san haa ummata shayxaana san harkaa bahu jeetiin ammaasis gaasirattuu tiyyatiyyuma ammaasis jarreen dharra jabaatee akkasuma aadiidha humaatii mijeetiin taraa tanafaa muradheetiin dhufee lubbuun hana qochiisanii jee ijoollee ummata kana qabanii azaburra baaraa fi balloo qabanii akka malee godhurra lubbuun tiyya maaliin duraan achi gaditti gad darbamaa minni anaa haa dabarsanii jeetiin kalaas karaa ta'e. Ammaan tana gammaddeemi an jara kana baasuudhaaf lafaa kee jara kanaan deemee baasa jee gammadee gartee an hojii tana bareeddu qilleensarratti erganii dhufa jettee biduraanu qilleensarratti erganii dhufa jettee dhumaatu ammumaan tanaan eegumaan si bira gattaa dhumaatu si amanee hubar amma amantee imaan immoo qalbiis imaantee jirti an akkasumatti amanii naamanii an ilma namaa tokkollee ganaa miidhuufillee taa'u ummata gartee shayxaanota inni gartee abdii shayxaana san shayxaana inni deemee gabbaru san inni deemee magaalaa keessa gabbaru warra hafe sanis magaalaa keessaa walitti guureetiin magaaluma tanaa bilisoomsee ilmi namaa nagayaan akka deemee bobbee galu akka nagayaan jiraatu niin godha eegana dhufte naa waliin taaleen siin geessaa san gooneetiin see garsiisa. Antana dhibde uummanni kun as keessaa dhabamee jeetiin ta'a bara baatii shani moo jaasaa eegaa. Baatii jaabiree dabaree jiru. Kana eegaa walitti hin dhufini uummanni kun dhabamanii as keessaa yaa'anii jeetiin turan walla jee akkamittiin maasiis kan nama biraan ta'in baarumaa fi bal'oo kanarratti kamitti bu'uu danda'anii tanaatu isaan kanan beekan isaan kun nama miskiinaaf dhaabbatu nama bira dhaabbatu nama bira dhaabbattanii maa miskiina bira dhaabbattanii jettee akkatti qaba wayii garte namni nama gargaaru ni naafanii beekta ni naafan akkatti baar qaba wayii garte baar balloon baasa jeeti asii mana balloo dhaqee achumatti qabee balloon ammoo achi jiru balloo bakka biraa geessan bakka sanitti inni bakka biraa geesse bakka biraa tanni geessan hunda an lafa tana hunda anniin beekaa tana irratti hojjenneeti ati mucumaabdi sanuu qabnaa kan goota naatti qabsiisa. Awwa silaa awwa bariyaa bomeetti madhiisi yaabo. Garaa nama nyaata. Niin qaba si hojii niin qaba tana hin shakkin ati isaaniif jettee ati niin beekaa beekte ati isaaniif hanga baariif jecha laffaatu amma duraas baariif jecha laffaateeti laffaatii meeqee dabartee akkasitti baaftee ati nama karaa sirrirra hin jirre nama karaa sirrirra jiru malee nama karaa shayxaana jala deemu kanaas hin feetu dhugumaa ati nama qulqulluudha eegaatis qulqullummaa kee kanaan gartee eegaatis qulqullummaa kee kanaan deemtee haatee nan dhufte waan bareedaadhaa guyyaanis guyyaa bareeda dhuftee guyyaanis deemeetiin barbaada jiru deemeetiin barbaadee jira kana baasa jiru dhuftee guyyaa bareedaadha dhuftee. Ani bar duraan shariika ijaadheetiin dhiiroo manguddoo fudheetiin itti dhaqamu waan wal godhaa turre saniif kan dhiiroo gurbaan kun garagalamu akkami jechaatiin dhumaa viidiyoo sannumaa amannee hubar deemu jira. Viidiyoo nan jiraacha gadhiisan jiraacha maree gadhiisaasee gadhiisan sannii una garreetini sana viidiyoo san laalteetuma ni shakkite laale garuu shakkin na keessa numa jirti akkasitti boo wannummaan feetee waa taatu eeganii fi namni tokko garagalee waan sanirraa jee waadee natti hin deebi'u. Karaa rabbii qabadhee gaje. Natti hin deebi'u. Afaan tokko keessa arrabni lama hin jiru. Nama soba malee rabbii waan sobani. Abuttumaan dhaqajeetiin qophuma gahujjee dhufee barsiifti. Baga dhuftee yaa obboleessa kiyya baga dhuftee ani nama dhiiseetiin jira hunoo nama dhiisuu kiyya ammaan tana deemneeti nama dhiisuu kiyya barbaannee jara san hunda baafna. Bakka isaan jiranii baafna nama warreen biraatu dhageessa. Inshaallah rabbiin nu agarra. Warreen biraa haafanuu magaalaa keessatti haafanuu anniin qaqqabeetiin hidhaa kaa. Hidhaan kaa humaan sun hin sodaatin. Rabbiin nu agargaaru. Naas hin sodaatinii waa takka sodaatinii. Sodaan qabu. Silaan sodaadhee ni hundufuu bara. Silaan sodaan qabu. Ammaa waan haaraa irra jirtu agartee deemtee dhuftee baga dhuftee humaa ibduban deebinii. Baariif jettee xiqqaatti deemtee dhuftee baarii fi bal'oof jettee deemtee dhuftee
nam sadi qabanii wal jarri ati intala hunda qaba wayii qabdaa maali intala quban qabu ati baaruma gartee baaruma fi balloo qilleensuma kanarraa waan barana mushkuula teetiin khalaas qilleensuma kanarraa magaaluma keessaa gabbaatee deemuu sodaadheetiin hatta feesbuuka kanarratti waliin ba'u bara shabakaan seenu kanaan jee kanumaafuu ni beeyta ni baamna ati balloo fi baarri miyyoo siifiin baasa miyyoo isaanii siifiin baasa humaa takka hin rakkatin wanni kun hundinuu na jalaan bishaan duraan nagaata keetti na jalaan bishaan dhugan mucaalatti qophaan amma ana jalaan bishaan dhugan shakkii takka hin godhinan waan tana eegaa deemtee nan dhuftee deemnee barbaannee baamna deemnee barbaannee baamna waa takka hin shakkinii shakkii takkaas hin godhinii wallahi poolisa kiyya kaa'atii akkanatti karaa rabbii kana garagaluudhaaf uummata kana khalaas uummata shirriirra yaadamaa ture kana niin baasaa jettee karaa rabbii kana deebi'uudhaaf baay'eedhaan gammadee wallahi gammachuu uumaan jee himuu qabu siniin jiru. Hiigaa bar yaa'oo ani tagaraana nyaattu baarsun miskiina fatiyaan akkasi uummanni san waan naa godhaa turan anaatu beeka baarii fi balloon fatiyaan awoo yaaboo meettu badhiise an bar roorroo baar hin danda'u bar garaana nyaa dhagee maamatti awoo dhageessa na bira dhuftee mimma garaana nyaa na bira naasii baasaa baara keessaa hin iyyiin isaan jettee namnummaan akka isaanii miskiinaa numaatu hin jiru hin iyyiin jaappolee isa hin iyyiin naasii baasaa hin iyyiin arrabootu ana kasii baasu baarii jecha akkatti hin booyin Hingoy Mamat.